Suuraa nama iddoo garagaraa jiru, footoo iddoo nama adda addaa jiru jechuudha. Walitti akkamitti firoomsina, finnee uf bira akkamitti kenna. Fakkeenyaa fi Joohar isa kana jechuudha. Isa kana kophaa ka'ee jechuudha. Abduun fideeti kunoo bira if kaahee jechuudha haala kanaan. Ammas isa kana maaskii maangee haala kanaan nama biraa waliin kaate. Obboleessa siinatti fakkaata. Dr. Asdiin haala kanaan kunoo dhufee bira dhaabbatutti jira jechuudha. Walii galaami kunoo akkuma agartan kana Abduu fi Joohar akkasuma ammas Abduu fi maaskii maangeedha jechuudha. Namoota iddoo bakka garagaraa irra jiru akka Photoshop baanansan hin fakkaannetti jechuudha. Ani Abduudha. Abduu moobaayila biraa akkasuma karaa peejiitiinis Muhammad Aliyitiin Arrabbaa Gadaatiin Abduu moobaayila biraa jechuudha. Haga dhumaatitti na waliin turan isin jedha warri har'a jalqabaa dhuftan ammoo peejii kana foloo godha. Peejiin kun baatii tokko keessatti nama 30 ol argateeti jira. Galatooma hedduu takka isin galatoomfadha. Baatii takka keessatti nama 30 ol argateeti jira. Kana jechuun waan baay'ee tokko waan guddaadha jedheeti yaada. Osoo meeqaadha barumsa kiyyaatitti hin seenne komii hedduun keessanirraa qabdantu jira. Nin beekaa komii hedduu akka isinirraa qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf waan nuti si gaafanne maaliif nuuf hin deebisne keessaan karaa keessaatiin hedduu si gaafanna maal nurra hin deebisneedha. Ani osoo nama hunda mataadhaan waan na gaafatan waan beekurraa tan beekne beeku chaata beeku odoo isin qoode hedduu dasna jira. Hedduu na gammachiisa. Garuu waan isin ajaa'ibsiisu mee isinuma agarsiisa ijoota isan duratti jechuudha. Kun hundi miseejii peejii amma haariyaa kana qofa irratti jechuudha. Osoo akkanatti ol harkiseen dhumu miseejii 1000 ol jechuudha. Deebisuudhaaf illee yaalii godhee jira. Yoo nama 5 deebisu kan biraa nama 50tu duubaan dhufaa jechuudha. Namoonni tokko ammoo dhuunfaadha fakkeenyaaf yoo deebiseef illee ati nu gargaarii baasoordi sitti ergina wantoota garagaraa irratti jechuudha. Silaa jechuun odoo isinii furee bakka inni nama gargaara osoo naan jettani osoo akkasiin na faarsan hedduu dasna jedha hedduu na gammachiisa. Garuu wantichi waan danda'amu miti. Kuni peejii amma irratti dubbataa jiru kana qofa irratti jechuudha. Bara ol harkiseen dhumu kun hundi miseejii namaa isin jechuu barbaadeeti beeki. Kun hundi isaatu bara ol harkiseen dhumu 1000 oli jechuudha. Kun kuma waan deebisuudhaan danda'amu odoo isinis bakka kiyya buutanii malee akka isin jettan san namoonni tokko ka aartan ka dallantan hin jettan miseejii namaaf hin deebistu warra jettan isin jettan sanii fi naaf hubadhaa osoo isinis taate akkanuma jechuudha. Abduu HD show irratti illee akkanumatti jira miseejiin Facebook kiyya Abduu HD kan normaala miseenjeraanis akkanumatti jira jechuudha. Yaaleellee dadhabe gonkuma waan hin danda'amne jechuudha. Maaliif namni hundinuu fakkeenyaa fi haajaa adda addaatu qaba waan ta'eef jechuudha. Sanii fi namoota isin jechuu barbaadetti haasawa isinitti dheeresseetiin jira. Karaa barumsaatti tarkaanfanna haasawa isinitti heddummeessee jira. Karaa barumsaatti yeroo tarkaanfannu abilikeeshinii kun abilikeeshina buroodha kan ofii kiyyaatti fayyadamaa jirudha. Pileestoorii irra illee barbaadan jira. Garuu pileestoorii irra weebsaayitii kiyyarraa buufattan. Amma dura waa'ee weebsaayitii baatii 2 dura 3 dura akkas dubbadheetiin ture hin laaffisee hojii weebsaayitii. Amma ammoo inshaallah bal'inaan nin hojjedha jechuudha. Weebsaayitii kiyyarra seentan. Weebsaayitii garuu maqaa jijjiireetiin jira. Maqaan gaafsan isiniif himee karaarraa kanaa miti jechuudha. Browser mo barbaade Opera Mini, Google Chrome, Internet kan barbaade. Browser itti fayyadamta way browser jechuun waan akkana kan hin Google Chrome fa Internet fa Opera Mini illee ni ta'a jechuudha. Irra seentan amma Google Chrome irra seena fakkeenyaaf Google Chrome irra seenaa kan yoo duraan application kana ofirraa qabaattan ta'e jechuudha. Hayxaniitiin kana buufattan san uninstall gootanii kuni kan update ta'eedha. Waan amma isin agarsiisuu deemu kan duraanii hin qabu waan ta'eef eegama update ta'e fidate waan ta'eef jechuudha. Application kana heddumina YouTuberoonni hedduu itti fayyadaman jedheeti yaada. Eega Google Chrome irra seenee anama Google Chrome isin agarsiisaa jira. Asirratti maal katabdan gadaa jettanii katabdan gadaa haala gootanii Pires S2 tuqaa com gootan haala kanaan katabdan jechuudha. gadapires.com websaayitii kiyya linkii isaallee garuu mata duree viidiyoo kanaa gubbaalle isin kaa'ee jira viidiyoo nama waraabaa jiru kana garuu katabdanii seenuudhaaf haala kanaa yeroo hundayyuu haga abilikeeshina gadaa kana isin dhiyeessee abilikeeshina laaftutti argattanitti hangasii asuma keessaa websaayitii irraan seentan jechuudha. Sarchi goona san booda jechuudha. gadapires.com jettanii katabdan nama dhibu jechuudha. Duba haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. As keessa wantoota garagaraatu jira websaayitii kiyya kana keessa jechuudha. Linkii peejii kana jalas kaa'ee jira Abduu jalallee kaa'eetiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa wantoota garagaraatu jira kaa kun akkuma isin agartan kana waa'ee kompiitaraa akkasuma waa'ee rokneelaa kunfaa isin fayyada dubbisaa. Rokneela eenyutu irra qaba. Addunyaarraa kan jedhu fa'aa wantoota garagaraa jechuudha. Akkasuma wantoota adda addaa hedduu as keessa seenaa Usmaayyoo Muusaa seenaa Baqqalaa Garbaa Kiristaanoo Roonaaldoo warra ispoortii jaalatan afaan Oromootiin seenaa gurbattii kanallee yoo feetan yoo kana dubbisuu barbaadan maal gootan irrumatti gattuutan dubbiin kara biraan naan kutaa jirtiini gara biraan kutu kan ofiisin agarsiisa. Haala kanaan kunoo seenaa gabaabaa Kiristaanoo Roonaaldoo akkana dubbistanii jechuudha gabaabdumatti. Ayyee tolee nama waa'ee kanaatiin kan isin agarsiisu dhufe jechuudha. Ol deebi'a.
Egaa irra ol deebi'ee booda dhiifama oduu isinitti dheeresse. Bakka meenuu yeroo tanarratti tuuxan kunoo sarara gara kan mirgaatiin jirtu tanarratti tuuxaniiti eegas tuuxanii booda as keessa waa hedduu jira kanneen yeroo biraa isin agarsiisa amma viidiyoon natti dheeratee jira. Appi istoorii ta'e tanarratti tuuxan. Appi istoorii kanarratti yeroo tuuxan ni eeggattan akkaataa neetworkii keessaniitiin amma neetworkiin kiyya laafina yuun qabu baay'ee bareeda. Haala kanaan nu dhufa abilikeeshinii nan barbaadu kamiin amma PixArt kan jedhudha. Update kan ta'e Pro kan mallaqaan bitamudha. Beeksisan qabu. Mallaqaan kanatti bitadhu jedhu hundi isaa kan unlock ta'edha. Irra oloofa xiqqashoo irra oloofee xiqqashoo irra oloofachuudha kunoo isa kana katabbii gubbaa kanarratti tuuxan maqaa isaa bakka maqaa isaa jiru kanatti yeroo tuuxan obsaan eeggattan mallee inni haala kana yeroo isin dhufe jala kanarra daawulood jira tokkollee rabshaata kan qabu jechuudha daawulood kanarratti yeroo tuuxne haala kanaan amma waan keessaa qabuuf irra deebitee daawulood godhuu barbaaddaa jedhame isin agarsiisuudhaaf jedhaan daawulood akkanatti jala kanarratti daawulood isin eegala otomaatika yookiin gubbaa kanarratti akka telefoona keessaniitiin jechuudha. Tole hayya anamma fakkeenyaa fi kunoo gubbaa kanaan naaf bu'aa jira. Ani garuu irraa dhaabaa jechuudha waan hin barbaadu keessa jira banee isin agarsa anamma fakkeenyaa fi kaansil godhaa jechuudha. Tole mee fakkeenyaa faayil manajara keessaniin seenaa kunoo kan duraan gabbuuse qaba waan ta'eef isuma asuma keessa akka gabbuuse jechuudha. Install godheetiin isin agarsiisa jechuudha install. Haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Egaa inni haala kanaan nuuf dhufee open goona. Daddafee isin agarsiisa kaa. Egaa open goone booda footoo fakkeenyaa fi jalqaba bar namoota haaraaf illee jedheeti. Alloo goona asitti hayyamanii kennitaniif jechuudha. An amma iimeela nan gaafanne maaliif waan duraan itti fayyadamaa jiruu fi dhiifama. An duraa waan isin agarsiisuu barbaade iimeela keessan otomaatika fudhattan. Yoo barbaadan gubbaarra iskip fayyadatu tuuxaniitiin bira dabarsuu illee dandeessanii garuu iimeelii fudhattan bareeda. Iimeeluma keessaa qabdan. Yoo Facebook irratti illee gatuutan kana jechuun Facebook irra mul'ata jechuun miti. Facebook iimeela Facebook saniin ol banachuu jechuudha malee waan biraati rakkoon qabu Facebook irratti illee tuuxan jechuudha. Egaa inni haala kanaan nuuf dhufe booda arra waan arra irratti xiyyeeffate qofaan isin agarsiisa. All photo ka jedhu kanarratti tuuxina fakkeenyaaf all photo kanarratti eegatu ne booda photo walitti firoomsuu barbaanne san fakkeenyaa fi photo maskii maangee kanaan fudha haa jennu photo maskii maangee kanaan fudha. Direct waan biraa tokko illee fuune jechuudha. Haala kanaan naa dhufe. Egaa inni haala kanaan naaf dhufe jala kanarra akkana xiqqoo sarkisa. Ifaa jeen qabu karaa gabaabaadhaan kan amma isin agarsiisuu deemu jechuudha. Xiqqashoo akkana sarkiftanii jala kanarra add photo mallattoo ida'uuta qabdutu jira. Isii irratti nin tuqaa. Eega isii irratti tuqee karaa galaarii kiyya fotoodhaan kiyyaatitti na ergaa as keessa photo Dr. Aslii kanaan fuudha fakkeenyaaf. Eega asirra gattuqee booda gubbaa kanarra add teettu nan tuqaa. Kunoo haala kanaan naa dhufe jechuudha. Walii gallaami. Bakka kana tuqeen akkana guddifachuuf diqqeeffachuun haala kanaan jechuudha. Qubaan amma akkana godhaa jira. Walitti yeroo xiqqeessa yeroo kana akkana guddata. Amma akkana bal'iseeti maal godha duuba? Jala kanarraa iddoo remove BG ta'etu jira jechuudha. Isii kanarratti hin tuqa. Yeroo isii irratti tuqe haala kanaan dhufa. Ammallee remove background ta'etu jira. Isii irratti hin tuqa. Amma otomaatika odoo an hojjetin ofii isaatii irraa naaf baase jechuudha. Kan eenyu kan Dr. Asliidha. Eega inni haala kana irraa naa baase fakkeenyaaf bakka firiizii isaa kanneenitti amma qubaayyoo as guddisan akkana xiqqoo waan takka ta'u irraa feemi waan irratti hafe kanneen irraa balleessuuf akkana qubaan as guddifattanii jechuudha. Qubaan adda harkisee guddisan amma akkanatti as guddiftaniiti gubbaa kanarraa iddoo shookiitu jira. Shookii tanarratti tuuxaniiti jala kanarraani xiqqashoo isii tana irraa as xiqqeeffattanii akka isin harkaa qaaman tuunetti akkana qubaan guddifattaniiti kanneen jechuudha. Bakka isin harkaa tuttuqe kana isin of eeggannoodhaan akkanatti irraa bareechifattanii jechuudha. Walii galee jirraami akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira jechuudha. Kunoo akkanatti irraa bareechifattu jechuudha. Akkanatti bakka hundaanuu irraa bareechifattan. Bakka adii qabdu akkasitti harkaan irraa amma fotoon kun fakkeenyaaf waan background isaa firiizii isaa keessatti waan rakkateef jechuudha. Duuba haala kanaan akkanatti bakka irraa rakkina qabu shookii san tuuxanii yeroo hundayyuu isii tana ta'e irraa isin haydhu. Yoo ammoo fotoon isin jalaa tuqamee maal gootan tagamanaa tanaan jechuudha. Kunoo restooratu jira isii tanaanii bakka buufattan. Tun ammoo ta'e irraa haydhu jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf bakka irraa balleessuu barbaada akkana laaftumatti kunoo akkanaan godhaa jechuudha. Amma ani isinuma agarsiisuuf waan ta'eef homaa agarsiisuu tolchuudhaaf hin rakkadhu jechuudha. Yeroo tolchitan ammoo akkanatti gaaddidduun irraa baduun qabu. As iddoo kana raayitii kana gootan takkatti bichaa tuuxan yoo lama tuuxan akkanatti akka amma jiru kana tolchiin seef ta'a. Tolfataa jirtan waan ta'eef takkatti qofa raayitii gootaniiti qubaan bakka barbaadan geessan. Duuba amma eega haala kanaan akkanatti tolchee booda maaliin godhaa? Dr. Aslii dheeressee jechuudha. Obboleessa maaskii kana biraa qixxeesseeti xiqqashoo isa fuula dura akka fuula duraan kun fakkeenyaaf asii lama murameemi akkasitti nama akkanaa irratti hin beekamnetti isin kana caala bareechisanii tolchan jechuudha. Akkana godheeti san booda kunoo raayitiitu jira seef godhaa as bakka kanarratti hin tuqaa jala kanarraan seef ta'etu godheeti kunoo seef xumuree jira jechuudha. Amma eessa keessaa hin argadha galaarii keessaa argadha jechuudha. Kunoo kan amma hojjedhe isa kanaa jechuudha.
akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira jedheeti yaada. Yoo kan Joohar ta'es yoo ofii kiyyaatti dabalamuu barbaadellee fakkeenyaaf mee amma kiyyaan itti dabalee isin agarsiisa fakkeenyaaf dhiifama. Haala kanaan amma fakkeenyaaf Dr. Aslii bira balleessuu barbaadellee asumaan tuqaa biraa kutte asliin achi booda kiyyaan fuudha. Aad footoo kan jedhu kanaan tuqaa yeroo inni gara footootitti na ergee booda footoo kiyya fakkeenyaa fi isa kan as fidaa jennu no irratti gattuqe aadniin godhaasan booda mataa gubbarachuudha. Footoon kiyya kun haala kanaan naa dhufe akkana jiraami akkuma kareefu asliin tuqaa san booda as tuqaa karaa salphaadhaan reemuuf biraa godhee biraanaaf baasa jechuudha. Otomaatika ofii isaatii baasa ani hin tuune jechuudha. Akkanatti kunoo bifa agartan kanaan hin dheeressaanis. Anilleen sibiila kaasee akka obboleessisii kana ta'ee dhufuun qaba sila jarjaraan dhufe malee jechuudha. Akkuma reefu isiniin jedhee anis dheeraadha akkuma obboleessisii kanatti sibiila qofan kaasinii jechuun akkas hin jiru sibiilaan hin kaasa yeroo dhiyootti. Akkana adda harkistaniiti bakka amma kunillee yoo rakkina qabaate iddoo gubbaa kana tuuxanii kana akkana diqqeeffattanii jechuudha. Keessaa bakka rakkinni jiru akkanarraa haixan jechuudha bakka itti hafe. San booda gubbaa kanarra hoggota karaayitii gootanii bakka itti wal qixxeessitan jechuudha. Kunoo bikka irratti akkana wal qixxeessitan jechuudha haala kanaan. Anamma kana caala haasawaa isinitti heddummeessu. Yoo akkanatti tolfattanii xumurtan booda raayitii gubbaa kana tuuxanii san booda as tuuxaniiti kunoo seef godhatanii jechuudha. Weebsaayitii kana yeroo jalqaba ol seentan jechuudha. Fakkeenyaaf anamma waan amma ammatti seeneef yeroo jalqaba ol seentan subscribe isin gaafata akkuma YouTube'itti jechuudha. Weebsaayitii subscribe weebsaayitiidhaan beektan hedduun keessan irra gattuutanii subscribe gootanii alloo gootanii hayyama kennitaniifiti yeroo awwaarratti gallakkisu akka inni ofii isaatii otomaatika notification isin dhuftuuf jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti waa hedduu asirratti tolchuuf hin deema wal qixxeessaatiin jira jechuudha. Waan isin barbaadan isinillee yoo beektan waan akkanaan nu maxxansee ka jedhu waan feetan natti himtanii asirratti galchuun hin danda'a jechuudha. Tarii warri Facebook amantiin qabu warri YouTube amantiin qabu karaa weebsaayitiitiin yaada kenna waan barbaannu asirratti maxxansine jechuudha. Asirratti ni argattan jechuudha. Waa hedduu asirratti maxxansuu deema. Yeroo biraa ka bal'inaan isiniifin ibsaa jechuudha. Ani Abduu Moobaayilaa biraa kana fayyiti Muhammad Aliyyiitiin haga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.